ganuta amma gara oduu biraattuu dabarraa jechuudha. Falmi guddoo kan kaaste magaalii Shaggarii tarkaanfiisii ka manneen seera ala diiguu cimsitee akka itti fuftu gabaafamee jira. Bulchaan godina kana akka jedhutti manni seera ala jaaramee ni diigamaa jedhe jira. Olollii manneen seera alatti ijaaramanii kasaba yookaan gosa tokko irratti xiyyeeffate jedhamee dubbatamellee dhaara yookaan kijjiba jedhe jira. Wanti gosa kana hin jiru. Manneen kana diiguu dhiisu jechuun seera dhaba jajjabeessu jechuudhaanii dubbatee jira. Kanaafuu tarkaanfiin manneen jireenyaa seera alaa kana ka diiguu itti fufaa jedhe jira. Oduu biraatiin ammoo koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa biyya Switzerland magaalaa Geneva keessatti dhimma waraanaa Itoophiyaa kaabatiin walitti qabatee marii geggeessaa jiru itti fufee jira. Marii kan irratti dhimmi kahee tokkini waraana Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffame qormaatii akka geggeeffame warri waan kana hojjate itti gaafatamummaa akka fudhatan ture. Mootummaan Itoophiyaa wanni kun akka dhaabbatu gaafachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa karaa gamtaa Afrikaatiin murtee ministeera Haajaalaa Dammaqa Mokonniitiin dhiyeessan akkasumas barruu walgahii kan irratti raabsan qormaanni kunini hin barbaachisu araarii waan bu'eefi koomishinii waan kan qorachuuf dhaabbate haa bittinnaahu jedhe ture. Haa ta'uuti malee wanni kun fudhatama dhabee jira. Biyyoota dhihaa irraa falmii dhiyaatan keessattuu Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaatii fi dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch irraa mormiin dhiyaate. Koomishiniin kun har'a ibsa mootummaa Abiy Ahmediitii fi mootummaa Eertiraatii fi sodaa guddaa ta'uu uumee jira. Akka koomishiniin kun jedhetti qormaatii geggeeffamu hin dhaabbatu. Waraanni Eertiraa Tigraahii keessa bayaa hin jiru. Yoo bayaa jiraatillee adeemsi inni ittiin bayaa jiru akka malee tirata yookaan suuta jedhanii bayaa jiranii saffisa hawaasii addunyaa barbaaduun hin baane jedhee dubbatee jira. Sun qofa odoo hin taane haalli qabiyyee mirgoota ilmaan namaa ka Eertiraa keessa koomishinii kana akka malee akka yaaddessuttu dubbatamaa jira. Koomishiniin kun murtoo kana murteesse jennaan mootummaa Abiy Ahmediitii fi Eertiraa jidduuttu hariiroo inni jiru akka malee rakkisa tahuu deemuu danda'a. Abiy Ahmed illeen murtii koomishinii kana fudhatu malee karaa biraa akka hin qabne dubbatama. Maaliif jennaan dhaabbileen gargaarsaa fi liqii addunyaa kan baankii addunyaatii fi akkasumas dhaabbanni akka maallaqa addunyaa Itoophiyaan waan kana fudhattu malee liqii jedhamu akka hin kennine gargaarsa jedhamu akka hin kenname wanni ammaan tan kennamu gargaarsa xixiqqaa gargaarsa misoomaatii fi namooma qofa akka ta'etu dubbatama jira. Itoophiyaan liqii kaffalamuu qabu biiliyoona 29 irra jira. Liqii kana kaffaluuf fi sharafa biyya dhabde yeroo ammaan tana rakkachaa akka jirtu dubbatama. Liqii kan yeroon itti kaffalamnaa dheeressa jettee biyya Chaayinaatii fi Firaansii waliin mariin Itoophiyaan gootee bu'aa akka hin finne raadiyoon Waazeemaa gabaasee jira. Kunin Abiy Ahmed irrattuu dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan hanqina sharafa biyya alaa qabdii jedhamee dubbatama jira. Hanqinni sharafa biyya alaa qabdu kana furuu fi akkasumas investeerota fi investimentii waraana walitti qabate Itoophiyaa irraa baqate fiduu fi Abiy Ahmed biyyoota jiddu galeessa bahaa daawwachaa akka jiru gabaasni turre kalee Qatar ture. Oduu biraatiin ammoo Abiy Ahmed ji'a dhuftu keessa biyya Paakistaan daawwachuu akka deemu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonninii dubbatee jira. Dammaqee Mokonninii kana ka dubbate jida abbootii qabeenyatii fi investeerota biyya Paakistaan irra dhufaniin eegii wal arganiin dubattu akka tahe ka gabaafame. Investeerota fi abbootiin qabeenya Paakistaan irra dhufan kun Itoophiyaan akka balbala Afrikaatti baay'anii akka laalanii fi himalli muummichi ministeera Itoophiyaa gara biyya isaanii godhu hariiroo biyyoota lamaanii ka jabeessu ta'uutti dubbatamee jira. Abiy Ahmed yoo Paakistaan deeme hariiroo Itoophiyaatii fi Paakistaan keessatti muummee ministeera yookaan mataa mootummaa Itoophiyaa ka jalqaba Paakistaan deeme ta'uu isattu gabaafamaa jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii baasaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Odeeffannoo hedduu qabna. Warreen daawwachuuf dhuftanii sagantaan kun akka nama biraatiin bahu yoo barbaaddanii qoqqoodaa faffacaasaa waliin gahaa lakkoofsi namni daawwataa gammaan tana 200 gadi karaa cufaanuu ka jiru. Kanaafuu qoqqooduun akka isin irraa eeggamu asumaan isiniif ibsuu barbaada.
Sagantaan haqaa ce'umsaa ka jedhu rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa fi mirgoota ilmaan namaa kan Itoophiyaa keessa jiru furuu fi akkasumas kallattii waloo biyya sunii fi laf kaa'uu fi karoorfamee hojii irra oolchuu fi waggoota muraasa fudhachuu akka dandayu ministeerri haqaa Itoophiyaa Dr. Gedeon Ximootiyoos dubbatee jira. Dr. Gedeon Ximootiyoos akka jedhutti yeroo ammaan tana sagantaan marii fi araara biyyaalessaatiin walitti kan qabatee sagantaan haqaa ce'umsaa kun gaggeeffamuu fi mariin magaalota Itoophiyaa adda addaa keessattuu akka gaggeeffamutti dubbatamaa jira. Marii sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu kanaan walitti qabatanii paartileen Itoophiyaa kafalmitoota biyya san keessa jiranilleen gurmaawaa akka jiranii fi marii biyyaalessa kana fakkuuf qopheessaa jiranii odeeffannoon adda addaa gabaasaa jirti. Bu'uuruma kanaadhaan falmitoota kan walitti qabu gamtaan falmitoota yookaan ammoo kokkesii falmitoota kan jedhamutti paartileen afurii dabalamuun gabaafamee jira. Paartileen afuran dabalaman kunniin kan jalqaba paartii dimokiraatawaa walaayitaa akka tahe kalammaffaa paartii agoo ka sadaffaa ammoo paartii gadaa bilisummaa ka afuraffaa paartii federaalistii sidaamaa akka tahetu dubbatamaa jira. Paartileen kunniin hundeessitoota paartii kokkesii falmitoota ka ABO fi KFO'n keessa jiruttu dabalaman jechuudha. Oduun keenya akkuma itti fufettuu jira. Itoophiyaan yeroo ammaan tana sagantaan isiin qabdu keessa tokkini elektirikii waliin gayuudha. Biyya guutuu keessatti uummata baadiyyaati fi dhiyeessii elektirikii saffisaan dhaqqabsuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana hidhaan guddichi laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jirullee mata duree guddaa ta'aa jira. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan adeemsa elektirikii guutuu biyyaa waliin gayuu elektirikii baadiyyaa dhaqqabsuu yoo akkame xiqqaate yeroo gabaabduu keessatti ta'uu hin deemu waggaa 20 oli fudhata jedhamee jira. Sababni kana Itoophiyaan elektirikii biyya guutuu waliin gayuu fi doolaarii biliyoonii 2 fi miliyoonii 76 yoo barbaachisu yeroo ammaan tana dhaabbanni waan kana geggeessu Corporation Elektirikii Itoophiyaa maallaqni inni harka qabu walakka biliyoonii 2 fi miliyoonii 76 gad akka tahe dubbatamaa jira. Sababa kanarraa kan ka'e elektirikii waliin gayuun waggaa 20 ol fudhata jechuudha. Kan mootummaan waggoota muraasa keessatti hin godhaa jedhu hanqina sharafa biyya alaatiin walitti qabatee wanni kun duratti deemuu hin dandeenye jechuudha. Kan eegii jenneen dubattu ammaan tana sagantaan keenya kun jechuun ispoonsarii dabarsine oduu biraatii fi gara gabaasa biraa hedduu qabna. Sagantaa keenya kaardhaa kana ispoonsarii kan nu godhe keessa tokkini International Oromo Healthcare Professional Association yookaan ammoo dhaabbata yookaan waldaa qorannoo ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaati. Tala badhaasa akkamiin namaa kenna? Badhaasisa maal maali ka jedhu wanni godhuu dandeettan jechuudha. Linkin isaa kunini akka sirriitti daawunlood waan ta'etti hin fakkaatu. Facebook gubbaa jira akka cufaafu. Facebook gubbaa jira. Mee as karaa Facebook kiyya kanarra maaltu jira? Karaa kanaan jira. Okay. Yaa Facebook gubbaatti irra deebi'ee wanni godha. Irra deebi'ee share godha akka isin agartanii fi okay. Facebook gubbaa jira. Sponsorii sagantaa keenyatti. Kan eegi jenneen dubattu amma gara oduu keenyatti deemna. Daqiiqaa hagam dubbachuu jalqabne sa'aatii hagam dubbanne daqiiqaa hagam dubbanne yaa daqiiqaa 21 dubbanne jirra. Oduu daqiiqaa 5 keessatti keessa baanee achiin dubattu daqiiqaa 15 ka biraa yaada isin biraan gayuu deema. Ka jalqaba oduun isin biraan gayuu deemu lammiileen Yugaandaa 100 ol ta'anii gara Itoophiyaatti dhufanii maqaa kiristaanummaa babal'isuutiin baduu dhabamuu isaanii gabaafamaa ture. Ammaan tana miidiyaaleen Yugaandaatii fi mootummaan Itoophiyaa dhifa mootummaa Yugaandaa waan sun qorachaa ture. Akka odeeffannoo maddii oduu biyya Turkii Anadooluun gabaasettu lammiileen 100 olii kan maqaa kiristaanummaa yookaan wangalaa babal'isuutiin gara Itoophiyaatti dhufan
Yuugaandaa bahaa irraa baqatanii sababii isaa Yuugaandaa bahaa keessattuu qiyaaman yookaan ammoo mitsaatiin guyyaan dhuma doomsday waan dhiyaatee fi Itoophiyaa biyya eebbattuu akka baqatanittu gabaasamee jira. Warri dhibbaa kun qabeenyi isaanii horii isaanii gurguranii maatii isaanii bittinneessanii odoo nam gariitti himamanii qiyaama dhaabbachuu deema yookaan addunyaan dhumachuu deemtii jedhanii gara Itoophiyaatti baqatanii jedhamee gabaafamee jira. Yuugaandaa keessatti baqii gosa kanaatii fi yookaan qiyaaman durattu namni bataskaana fa'aa yookaan bakkeen waldaa amantii keessattuu walitti qabee of ijjeessuun yookaan ammoo wadhuganii du'uun waan baratame baqii ammaan tana gara Itoophiyaallee godhame aadaa gosunii agarsiisu jedhamee dubbatamaa jira. Qiyaama baqatanii gara Itoophiyaa dhufanii warri qiyaama baqatee Itoophiyaa dhufe kana mootummaan Ugaandaa achi buute isaanii hin beeku barbaadaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Oduu biraatiin ammoo naannoo Oromiyaatti godinaaleen hundeeffaman godini Oromiyaa bahaatii fi magaalonni hundeeffaman murtiin itti fufaa jedhee jira. Mootummaan Shimallis Abdiisaa tarkaanfii seeraa kabachiisullee fudhadhaa akkasii jettu jedhee dubbatee jira. Odeeffannoon karaa kanaan jirtu maaltu jira? Godina Gujii lachuu godina Gujii bahaatii fi Gujii dhihaa keessatti har'a kaasee mariin dhiifama mormiin uummata yaamamee jira. Aktivistoota Gujiitiin sunittu deemaa jira. Mariin malee humna rakkoon hin fudhattullee dhaamsi jedhanillee dabarsanii jiranii uummati karaa nagaatiin mormis akka dhageessisullee dhaamsi darbee jira. Haala gosuniitiin deema. Haga ammaan tana marii godina kan keessatti godina Gujiitii fi godina Gujii bahaatiif dhiyaa keessattuu nam sadii mootummaan akka ijjeesee gabaasne turre odeeffannoon garii lakkoofsi nama san caalaa jechaa jiran. Kanaan walitti qabatee godina Boorana Bahaa jedhamu haaraa hundeeffamee fi hoggansi muudamni kennamee jira. Godina Booranaafillee hoggansi muudamni kennamee jira. Karaa mootummaa irra deemtanii arguu dandeettanii mootummaan murtiisa irra duubattuu hin deebi'u jechuudha. Akkas jechuun wanni agarsiisu. Akka hundaafuu murtiin murtoofte kun inni komii gurguddaa kaastee jirti. Uummata Baalillee biratti, uummata Gujiillee birattu odoo rakkoon kun kan caalin ammaanne mootummaan murtii amma dhaqqabde kana mariin uummata mari'achiisee, uummata waliin mari'atee, uummatii kulleen ammoo aadaa qabanii, uummanni kulleen gadaa qaba, seera qaba, waliin mari'atanii rakkoon gosaaf gosa akka hin taane odoo godhanii furmaata dhaawanii yookaan furmaata barbaadatanii akka malee dansa tahuu deemaa jedhee asumaan yaada kiyya kan dhiyeessa. Kan eegi jenneen dubattu amma immoo gara odeeffannoo guyyaa har'aan tanattu dabarra. Odeeffannoo guyyaa har'aan tana jechuun xiinxala guyyaa har'aan tanattu dabarra. Xiinxalli guyyaa har'aan tana waa lama irrattu xiyyeeffata. Ka jalqaba inni karattu xiyyeeffatu caffeen yookaan manni marii naannoo Amaaraa walgahii bori geggeessaa jira. Walgahiin bori geggeessaa jiru kan naannoo Amaaraa kun guddoo eeggamaa jira. Sun irra dubbachuu deemna. Oolmayaa mana murtii kabataskaana falmii dhiyaate jechuun yoo barbaadanii Hayilee Mikaa'el Taaddasee feesbuuk isa ilaalaa bori irra dubbanna. Bori bal'ina irra dubbanna waan amantiisan. Kanaaf hammata hin dhiyeessine. Caffeen naannoo Amaaraa walgahii hatattamaa geggeessuu deema. Bor walgahii hatattamaa kan keessattuu dhimmi gurguddaan ka'uu deema. Muudamnillee kennamuu deema jedhamee dubbatamaa jira. Amaarii yeroo ammaan tana biyya keessattuu biyya alattuu tokkummaa Amaaraa jechuudhanii gara tokkummaatti dhufanii mootummaa Abiy Ahmedii kan isaan taranya zaranya ittiin jedhanii fonqolchina yookaan ofirraa kaasnee mootummaa Itoophiyaa dhuunfannaa jedhanii karaa amantiitiin karaa miidiyaatiin olola guddaa fi sochii guddaa kaasuu fi carraaqaa jiran. Mariin borii kun maalirratti xiyyeeffata? Kan naannoo Amaaraa. Mariin borii kunini tokkini mata dureen guddaan tokkini waldhaba biltsiginnoota lamaan jidduutu jiran. Biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduu jiru. Dorgommii aangoo hajannuuti. Dorgommii bu'aa fi godhamu irratti olaantummaa qabachuu fi akka mariin cimaan geggeeffamuu dubbatamaa jira. Kanaan walittuu qabatee biltsiginnaa keessatti warra Oromootu aangoo dhuunfatee jira. Taranyummaattuu jira. Zaranyummaattuu jira. Finfinnee dhuunfatanii jiranii. Finfinnee irratti Amaaraa seensisuu dhowwanii
magaalaa Shaggarii keessatti manneen Amaaraatii fi sabaaf sablammii qofa filatanii diiganii Amaarii sabaaf sablammii wajjin akka gamtaa hin dhaabbanne godhanii Tigraahii wajjin araarii tokkolleen hin buune wanni godhame daba siyaasatti nurrattu ta'e shira siyaasattu ta'e conspiracytu ta'e conspiracy yookaan daba hojjechuudhaan Tigree fi Oromoon gubbaa fi gadi waraannutti banuun Amaaraa jidduutti hacuucuuf yookaan sandwich godhuu fi nurrattu shira godhanii shira kanaan walittu qabate Walqaayit Tsegede raayyaa Tigraahiif deebisuu deemanii waraan nurrattu banuu deemanii Isayyaas Afawarqii kan nu gargaaru dhaanii baasuu deemanii Oromoon karaa gadiitiin ammoo haqsunittu Finfinnee fudhata Benishaangul keessattuu babal'ata Shawaa kaabaa fudhata jechuuni wal mari'achuu akka deeman. Amaarii kan akkamiin irra ana ka jedhu. Tokkummaa Amaaraa jabeessu. Tokkummaa hoggansa Amaaraa jajjabeessinaa. Tokkummaa ilitoota Amaaraa jajjabeessina. Nu tokkoomne sadarkaa lammaffaatti uummata Amaaraa tokkummaan kaasna. Tokkoomne uummata Amaaraa tokkummaan uf duuba hiriirsina. Uummata Amaaraa tokkummaan eeguuf duuba hiriirsinu maal ta'uu qaba? Jalqaba hoggansi naannoo Amaaraa keessatti walitti dhufnee wal haasa'uu qabna. Warra Amaaraa ka akka mootummaa jiru, ka mootummaa keessa jiru, ka mootummaa keessa dhiibame bahe walitti dhufnee araarsine hafuura tokkummaatiin, hafuura gamtaatiin waliin dhaabbannaa ka jedhu. Achiin duubattu falmitoota Amaaraa waliin hojjannaa isaalleen yaada tokko akka qabatanii waliin hojjanna. Falmitoota Amaaraa hoggansi naannoo Amaaraa goonee achiin dubattu biltsiginnaa keessatti tokkummaan falmi finne biltsiginnaa sabaa fi sablammii ufittuu qabnee biltsiginnaa Oromiyaa mo'annaadha. Formulaan isaa kana. Haga sunittu ammoo wanni nu godhu deemnu uummata Amaaraa gamtoossuuf olola miidiyaa ka jalqabne duula karaa amantiitiin jalqabne Oromoo irratti cimsine geggeessinaadha. Qaama jechuun Amaarii aangootti hin dhufuudha. Kortoo aangoo tokko amantii lama olola miidiyaa maqaballeessidha. Maqaballeessiin biyya keessa burjaajii uumuu fi opiidiyoo konfiidensii dhowwuu fi ofitti amanamummaa opiidiyoo dhowwuu fi sadarkaa biyya lattu deeggarsa dippiloomaasii Amaarii marartee akka argatu Amaara kubatanii Amaarii dhumachaa jira jedhanii Amaarii aangoo deebi'an Itoophiyaan nagaa hin horattu waan jedhu akka hawaasii addunyaa beekuu qabu karaa miidiyaatiin barsiisudha. Dhageettanii istirateejii warra kana tokkummaa walii uumuu Amaaraa hoggansa Amaaraa tokkummaa uumuu falmitoota waliillee jechuudha. Keessallee achiin dubatti uummata hiriirsuuf duuba uummata kakaasu akka Oromoon bara 2018 duraan waan godhan godhuudha. Opiidoo keessa ta'anii opiidiyoon jechuun hadii keessatti akka jeeqisan warrilleen biltsiginnaa keessa ta'anii biltsiginnaa jeequ uummata kakaasu uummata akka qabsaa'u godhu sabaaf sablammii wajjin gamtaa uumu biyya larraa immoo Eertiraa irra deeggarsa argachuu. Eertiraa waliin tokko ta'anii Amaaraa dandamannaa waan jedhutu jira. Kana godhuu fi karoorii jiru adeemsi jiru kana godhuu fi ka jalqaba marii bor geggeeffamu kana. Mariin bor geggeeffamtu maal godhu deema? Mariin bor geggeeffamtu wantoota ana maqaa kan irrattu mari'atame kallattiin waloo laf kaayama. Kallattiin irratti walii galame laf kaa'amuu deema. Borni dhageenya. Wanni Amaaraa dhoksaa hin qabdu maal jennaan? Ijoollee Oromoo kan hubeenuu keessa jira, agoottu jira, qimaantittu jira ni baasanii warrilleen iccitee eeggachuu hin danda'u. Yuutuubii warraati bor gadhiisan. Yuutuubiilee warra cuftu qabattee gabbaati. Amaarii iccitee hin qabu maal jennaan waan hedduu keessa jira. Warri olola waan taateef wanni isaanii qulla wanni tokkolleen kan dhokatu hin jiru. Bor gabbaa waan taateef warri waan badii warrallee dhoksachuu hin danda'ani. Maal jennaan yuutuubarii fi feesbuukeroonni maallaqa ittiin barbaadan waan taateef iccitee homaatuun qabanii bor gabbaasan. Kallattii laf kaayanii bor muudamiinsi gurguddaan kennamuu deemaa sun keessa tokkini qorichi Abiy Ahmedii nam jedhamu tokko muudamiinsi guddaan kennameefii jira. Qorichi Abiy Ahmed namni isaan ittiin jedhanii kan muudamiinsi kennameef jedhan kunin qorichi Abiy Ahmed jedhaniin maal jennaan kanaan dura Abiy Ahmedii arrabse Abiy Ahmed aangoo irraa kaase Abiy Ahmediitiin arafaa jedha. Arafa jechuun hoomachi jechuun hin beektanii Abiy Ahmediitiin nama hoomachaa yookaan arafa jedhe nama suni. Namni sun eenyu eegii jettanii Yohaannis Bu'aa Yaalootidha. Yohaannis Bu'aa Yaaloo borittu
muudamuu deemaa jechuudha. ከፊት ያለው አረፋ ነው። ብልጽግና የአማራ እጅ ስራ ነው ከናን ዱር ጀዴ ዋን ሰኒቱ ነሚ ኢtti ኮፍላ ture አብይ አህመድ ለን አንጎራ ቡሴ ናምሱን አርዬ አም ሞርክ አብይ አህመድ ወጅን ጎዳ ጅረኒን ዮሐንስ ቦያሎ ከና አንጎቱ ዴብስኔ ዮሐንስ ቦያሎ ሙዱ ቀምና ጀዳሜ ዱባተማ ጅራ ቆርቺ አብይ አህመድ ከአብይ አህመድፍ ዴቢ ከኑ ደንደው ከአብይ አህመድ ዲጉ ደንደው falli amara harki yohannis boyalo jira harki yohannis boyalo jira yohannis boyalo dhufu qaba yohannis boyalo deebi'ee muudamuu qaba jedhamee dubbatamaa ture yohannis boyalo kunin odeeffannoo naannoo amaaraadha dhuftu maal jette muudamii already kennameefii jira bor mirkanaahuu deema yohannis boyalo ዮሐንስ ቦያሎ ያደተነው ሱራ ከን ጉባት ዩቲዩብ ከን ከጉባራት ዮሐንስ ቦያሎ ኤኞ ጀተን ኩኖ ከነላላ ዮሐንስ ቦያሎ ከራ ቢታቲን ከጅሮ ከን ከስፒከሪ ዮካ ማይከር ከቀቡ ከን ኢታኔ ከጅሮ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ይልቃል ከፋለቲዳ ከኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ አብይ አህመዲት ዶርጎሚ ወርካን ለማን አብይ አህመዲት ፊ ሽመልስ አብዲሳ warri nama qaama tokko akkum tokkotti hojjetanii kanaaf Abiy Ahmediin nu lolaa jira karaa Shimallis jedhanii duula irratti banaa turanii isinitti himee ture kanaan dura gabaasee ture. Yohannis Boyaaloo kun nama Yohannis Boyaaloo kun bori gorsa pirezidaantii ta'ee muudama. Pirezidaantii kam? Pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'ee muudamee jira. Yohannis Boyaaloo mishiniin guddaan kennameefii jira. Tokkini mishiniin guddaan kennameef warra biltsiginna Amaaraa keessa bahe hunda biltsiginnaatu akka deebisu. Biltsiginna Amaaraa keessa warra bahe biltsiginnaatu deebise gamtaa yookaan tokkummaan akka dhaabbatu godhuudha jedhamee dubbatamaa jira. Warri as keessa bahe eenyufaadha? Warri biltsiginna Amaaraa keessa baafamanii yookaan ammoo dhiibaman tokko nama kan jalatamu naannoo kan keessatti gadduu andargaachootidha. Pirezidaantii naannoo Amaaraa dureeti. Laaqoo Ayyaaloo fa'aa warra kan cifa akka inni deebise wanni godhu. Kabiraa ammoo Yohannis Boyaaloo faannoo wajjin hariiroo guddaa nam qabu jedhamee yaadama. Namni kun finxaaleeyyii Amaaraa keessa nam tokkodha. Waraana duguugga sanyii Tigraay irratti geggeeffamee nama akka malee hoogganaa ture. Baduu qabaanii warri jedhee nam dubbate. Sababni inni kan dubbatee fi gara Ameerikaallee ittiin dhufaa jedhamee mootummaan Abiy Ahmed deebisee Ameerikaan akka hin barbaanne viizaa akka hin arganne dubbatamee ture. Garuu inni gara Dubaay deemuuf ture Ameerikaa jedhee. Kabiraa ammoo Yohannis Boyaaloo maallaqii goofandimii Abbabee Beloo isaa walitti qabellee sababa inni shororkeessummaa fi yaamicha duguugga sanyii deeggaruuf irraa qabamee ture. Yohannis Boyaaloo kana muuduun naannoon Amaaraa tokkin Abiy Ahmedii qofaan wal dhabuu odoo hin taane warra Tigraay kaam gara araara dhufellee walillee walitti bu'iinsa hama uumuu deema. Maal jennaan namni kun akka mootummaatti viidiyoon isaa hedduutu jira yeroo bira taphachiisuu dandeenya. Duguugga sanyii uummata Tigraay irratti viidiyoon yaan bakka hedduu jirti Yohannis Boyaaloo. Kalammata. Yohannis Boyaaloo Ameerikaa walilleen walitti bu'iinsa hama uumuu deema. Maal jennaan warri koomishinii mirgoota ilmaan nama mootummoota gamtoomanii qoratu keessa namni tokkini Yohannis Boyaalootidha. Ageenyota shaagar Yohannis Boyaaloo faatidha. Gareen Yohannis Boyaaloo kunin muudamuun isaa paartii biltsiginna Amaaraa gara mirgattu akka inni cillaanfatu godhuu deema. Yohannis Boyaaloo inni finxaalessa Amaaraa warra gara mirgattu cillaanfatu Amaarii wahalikkiidha ka jedhu Amaarii jechuun nuttu nama godhee mukarra buuse sabaaf sablammiin akka kophee keewwatanii miilan deeman nuttu barsiise ka jedhu Itoophiyaa jechuun Amaaraa warri jedhee dubbatu keessa. Nu Iyesuus eegii hordofnu Profeesarii warra ka Yuunivarsiitii Gondarii san Iyesuus yookaan Iyesoo wanni nu hordofnuuf Amaara ta'uusaa beekna. Namni biraa gowwumaan Amaara ta'uu waan barbaaduuf Iyesuus odoo hin galleefi jira. Iyesuus Amaara ta'uu beekanii. Beekanii odoo ta'uu beekanii hordofanii. Garuu Amaara ta'uu waan nu fedhaniif Iyesuus hiikan adoo hin galiniif dhiifama. Hiikan barnoota kiristaanummaa adoo hin galiniif Amaara hordofuuf Iyesuus hordofanii. Iyesuus ammoo nu Amaara ta'uu waan beeknuuf hordofnaa jedhanii warra dubbatan jechuudha. Warra gos kanatti garaan gootu dhufe. Dubbii waan falmii gosuun keessa bahee gara qabxii irruma turuuti. Yohannis Boyaaloo abba faannoo warri jedhaman keessa nama tokko. Faannoo
fi Abin pirezidaantii Amaaraa kan ammaan tana lubbuun hin jirre ka du'e san Dr. Ambaachoo fa wajjin ta'e warra hundeesse yookaan warra karaa laf jalaatiin gargaaru. Asaaminuu Tsiggee fa wajjin ta'e. Kanaaf hojiin guddaan tokkummaa warra Amaaraa uumuudhaan falmitootatti deebisanii warra Amaaraa kan mootummaa keessa dhiibamee bahee falmitoota isaan deebisuu qofa otoo hin taane maal godhu deeman ka bira hidhamtoota Amaaraa kan siyaasa cufaman hidhaatti gabbaasudha. Tokko Iskindir gadhiisuun jalqabamee jira. Iskindir yeroo ammaan tana lammii naannoo Amaaraati. Ijjeecha Oromiyaa keessatti Wallaggaatti gorsan wanni miti ammaan tana kabaja guddaan akka jechuun hayyuu siyaasa naannoo Amaaraatti ilaalamee kunuunsifame Iskindir Naggaa akkasitti ta'aa jira. Iskindir Naggaa akkasitti ilaalamaa jira. Kanaaf wanni inni godhu deemu tokkoffaa Iskindir Naggaa gadhiisuun jalqabanii jiranii lammaffaa wanni ta'uu deemu warri maayidhaa jiran keessa mataa የአማራ ፋኖ yookaan faannoo Amaaraa ta'ee jedhamee kan yaadamu Zammanee Kaasee eegsisuu deeman. Zammanee Kaasee hiikkate yookaan hiikame faannoo 10,000 olitti manidhaa jira. Faannoo cufa gadhiisanii faannoo bifa haarawaan gurmeessin bifa seera qabeessa ta'een akka jechuun bara 2018 duratti Shimallis fa'aati qeerroo gurmeessine jedhan. Shimallis natti gurmeessee qeerroo natti gurmeessee jedhee jirani akkasitti gurmeessinaa jedhan. Qeerroo warra akka yaadanii Jawaariin fa'aatiin gurmeessine yookaan waan biraati miti Shimallisitu gurmeessee aangoottiin dhufe. Kanaafuu nu faannoo gurmeessine mootummaa wajjin karaa tokkoon hojjechaa karaa biraatiin kun faannoon akkasuma godhe biyya bulchuu hin dandeenye jennee faannoo sababa godhanne mootummaa kan nagaa dhowwine aangoo fi marii waliin goona yookaan ammoo aangoo irraa buusna kan jedhu jechuun kana. Argitanii jirtanii Yohaannis Booyyaaloo kan tokkummaa Amaaraa ijaaruu lammaffaa falmitoota wajjin tokkummaan gamtaan hojjechuu paartileen Amaaraa cuftuu ibsu gosa tokko baaste Abin araaramne jedhanii Abiniin cuftuu walii taayanii Abiniin wal dhabaa turte. Abiniin faffacaatee hin jirre tokkummaan ibsi baastee jirti. Abinii qofa osoo hin taane innaat paartii fi zeemallee baaldiraas illee cuftuu ibsi baasanii cuftuu walgahii godhanii jiran dhiyoo kanatti. Paartii falmitoota faannoo wajjin araara buusuu faannoo manidhaa jirtu gadhiisanii ijaaranii humneessudha. Faannoo humneessudha. Enumaayyuu dhiyoo kana walgahii naannoo Amaaraa gubbaa waan dubbatan isinitti himee ture. Barbaacha taanaan gara Oromiyaa ni duulla. Finfinnee cabsine seennaa yoo karaan kan cufamtaati. Humnaan seennaa. Bahar Daarii gubbaattu. Faannoo kanaaf gadhiisaa jiran. Ijaaranii. Faannoon cabsa seenuu danda'amoo cabsa seenuu hin danda'u hadhufaniitiin ilaalla jettanii dhaadachuu dandeettan. Suni miti. Gaagamiinsa uumamu balaa uumamu rakkoo uumamu yaada. Malee warri nu hin danda'u warri akkasiin godhanii dhufanii Oromiyaa keessatti nam dhumatu nam ijjeefamuu gaagamiinsa rakkoo guddaa mootummaa irratti inni uumuu danda'u qof yaada malee ni danda'ammoo hin danda'anii ni tolchammoo hin tolchanii waan biraati. Sunittuu jira dhageeffadha. Faannoo Zammanee Kaasee hiikama gamtaatti uumama. Faannoo qofaa miti. Caasaa Amaaraa ammaan tana aangootti ittiin dhufu keessaa meeshaan Amaaritti fayyadamu tokkoon olola. Yuutuubii, Feesbuukii. Laggasa Tulluu nam naannoo Amaaraatti dhufe ministeera kominikeeshinii mootummaa federaaliitiidha. Miidiyaan Amaaraa harka nu bahee jira. Miidiyaan Amaaraa waraan nutti banee jira. Harka nu bahee waraan nutti banee jira jedhee dubbatee jira. Harka nu bahee jedhee ibsi baasee jira. Waraan nutti banee jira. Harka nu bahee. Miidiyaan kun ammoo miidiyaalee biyya alaa jiranii kan akka Itiyoo 360 fa'aa miidiyaan biyya keessa jiru yuutuuberoota Amaaraa 1,000 isaat fa'aa ta'anii waliin hojjechaa jiran. Miidiyaan kun kaayoon isaa mootummaa Abiy Ahmedii gooludha, nagaa dhowwuudha, tareenyummaattuu jira jedhanii Oromoo maqaa balleessuudha. Tareenyummaattuu jira jedhanii Oromoo maqaa balleessuudha. Olola miidiyaa yeroo kamiyyuu caalchimsuudha. Oromoo akkaataa biyyisuun keessa arrabsaa jiran waan taayee boggaalee dhiyoo kan dubbatu tokkoffaa irraa dubbachuu deemna. Abbaan gadaa Oromoo nam kan himachuu danda'e, haawwan siiqee himachuu danda'an, godina Boorana maqaa balleesse Booranii himachuu danda'e, Gujiin himachuu danda'e, maqaa dhahee dubbatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, aadaaf beeksisii Oromiyaa, abbootiin qabeenya dhuunfaa dhimmi kun nan ilaalaa jiru. Barataan Oromoo himachuu danda'e. Waan Oromoon seeratti hin fayyadamneef hin beeku. Maqaafillee taatu warra kan sodaachisuufillee seerarra haqatti dhufaa hin dhufu waan biraatidha.
yuutuuberiin finfinnee keessa ta'anii feesbuukiin ta'anii oromoon akkas nam godhe oromoon akkas godhe oromoon akkas godhe oduu sobaa odeessan mootummaan karaa dhaabbata isaatiin hin gaafachiisu. Hin gaafachiisu. Oromiyaan hin himattu. Abbootiin qabeenya hin himattu. Kanaaf warri duula yuutuubii itti fufanii duula feesbuukii itti fufanii duulii kun jabaatee deemaa jechuudha. Duulii karaa artii, duulii karaa miidiyaa, duulii karaa amantiilleen jabaatetti fufa. Dubbii amantii ortodoksii dubbii siyaasatidha. Cimsanii jabeessanii akka itti fufan bataskaan ortodoksii wajjin akka dhaabbatan naannolee Itoophiyaan qabdu cufa naannolee 11 keessa naannoo tokko qofattu bataskaan ortodoksii wajjin dhaabbanna akkas አንድ መንበር አንዲት ቤተክርስቲያን አንድ መንበር አንድ ፓትርያርክ ኢብሲ ባስ bataskaan ortodoksii ቲፍካ ኢብሲ ባስ naannoo Amaaraa qofa. Mootummaa Oromiyaallee balaaleffachuudhani waa hunda balaaleffachuun. Ammallee wanni bataskaan keessaa kunin bataskaanii jechuun jaalatan kortoo aangoo ittiin dhufan. Bataskaanii dhiyoo kana bulchiinsa kutaan lallabaa Finfinnee of eeggannoo guyyaa 15 mootummaa Abiy Ahmediitiif kennee jira. Of eeggannoo kennee guyyaa 15 diniini kenneefii jira. Yoo hin taane tarkaanfii seenaa tarkaanfii fudhannaa jira. Tarkaanfii fudhatin dubbanne. Walgahii borii ka Amaaraa kan gubbaa kallattii bataskaana laf kaayanii dhoksaadhan. Laf jalaan hojjetan. Yohaannis Bayyaaloo Faati hojii warra kana. Maahibara Qiddisaa wajjin hojjetan. Laala. Humni siyaasaa Amaaraa kana dhageeffadha. Humni siyaasaa Amaaraa wasadii yookaan afur. Humni siyaasaa Amaaraa qabatee ittiin deemu jiru. Ilitii Amaaraa kan ittiin deemaa jiru. Tokkin abbootii qabeenya Amaaraati. Abbootii qabeenya Amaaraa. Kalafallee fudhatee ka abiyyifaalleen kadhatan abiyyifaalleen gunatan abbootii qabeenya Amaaraa. Abbootii qabeenya investoroota Amaaraa. Daldaltoota Amaaraa abbootii qabeenya warri qabeenyi qabu. Isaanti mootummaa qabachuu fakkaata. Mootummaa jechuun qabeenya Itoophiyaa keessatti. Mootummaa jechuun lafa jechuun lafa gurgurattenna waan hunda qabda. Industiriin hin jiru, warshaan hin jiru, turizimiin hin jiru, teknooloojiin hin jiru. Itoophiyaa keessatti qabeenya jechuun lafa. Mi'a lafaa ammoo warra akka nafxanyaa gabbaarii warra nam gabbarsiisa bansiisoo gurrachaa bayanii ka gaaf maaster pilaanillee fayyadamanii ka ammaan tanallee kun ristii kiyya kun maali ilmaan ristii caal namni beekin jiru. Ilmaan warra nama nafxanyaa gabbaarii caal beekin jiru. Suniif tokkini kana. Kalammaffaa meeshaan warra guddaan tokkini meeshaa warra guddaan tokkini amantiidha. Amantiin olaantummaa yaadu warra barnoota warra ka faffacaastu jaarmaayinsi kan jaarmaayinsi amantii kan keessatti maahibara Qiddisaan warra jedhaman. Warri garii Tigraay faati maahibara Irkuusaan jedhan warra qulqulluu miti warra cubbuuti ittiin jedhan. Maahibara Qiddisaaniin kunin bataskaana baqeenyi gizaat ቤተክርስቲያን በቀኝ ግዛት ተይዛለች ደ አቡነ ማቲያስ ከዱበቴ ማህበረ ቅዱሳኒ ከናፍ ማህበረ ቅዱሳን ወራማራቱ ሁንደስ ማህበረ ቅዱሳን ኢሳኒ ካብይሰን በተስካን ሶቾስ ከካፒታል አርካ ቀቡ ከጄኖሳይድ ትግራይ ደገረን ዋን ዲዮ ከን ኦሮሚያ ከሰተ ከሁንዳዩ ከኦሮሞ ረት ዱለ ገገሰ ማህበረ ቅዱሳን የቹ በተስካኒ አመንቲ ራ ቁልቁላሁ ቀባ ጀደ gaafa muudama waggaa 10 gubbaatti Abune Maatiyaas ka dubbatelleen sababa warra kanaatiif. Warri kana ka Abune kan jechuun afaan ukkaamsa hidha dubbachuu dhowwan. Warri kana kabalaa guddaa rakkoo guddaa bataskaan keessatti uuman. Walii galaa jirra. Sadaffaa humni Amaaraa guddaan kabira ka isaan ittiin socho'an lola miidiyaa. Miidiyaan kunin bifa miidiyaa siyaasaa, miidiyaa xinxalaa, miidiyaa bashannanaa, miidiyaa barnootaa, miidiyaa amantii cufa dabalata jechuudha. YouTube haa ta'u, TikTok haa ta'u, Facebook na darbu, televiziyoonii saatalaayitiin ka darbu. Cuftunu tokko ta'ee ajandaa gosa tokko haasa'u. Afaan tokkoon. Miidiyaa kana eenyutu qaba? Miidiyaa kan tokko falmitoota humna Amaaraa ka jennu isaantu qaba. Lammaffaa miidiyaa kan harki guddaan ka deeggaru miidiyaa ka jajjabeessa harki guddaan tokkeen abbootii qabeenya Amaaraati. Miidiyaan meeshaa olol warraatidha. Abiy Ahmed irratti waraan kan ittiin banan. Sadaffaa miidiyaa kan harka qabu maahibara Qiddusaanii warra kan sadeen ka miidiyaa kan jajjabeessan. Garee daayaspooraa Amaaraa cuftunu maahibara Qiddusaanii wajjin jirti yookaan abbootii qabeenya wajjin jirti. Odeeffannoo maalii keessatti. Kaan ammoo warra Amaaraa ka mootummaa keessa jiru isaan Abiy Ahmed
garagalchuu hin danda'an. Mootummaa aangoo ittiin ka dhufan karaa afur jedhee dubbadha Itoophiyaa keessa. Tokko fonqolchi mootummaa marii amma godhuu hin danda'an. Lammaffaa karaan ittiin dhufan aangoo ittiin dhufan waraana lolanii mo'atanii dhufan. Faannoon yookaan waan fedhan hin jiru karaa sulleen. Sadaffaa humni biyya alaatiin deeggaramanii aangootti dhufan. Humni biyya alaa ka warri deeggaru Isaayyaas ammoo caccabaa ilkaan hin qabne. Wama godhuu hin danda'u. Asii achi rakkoo uumuu danda'a. Mootummaa garagalchuu hin danda'u. Mootummaa Abiy Ahmed hin danda'u. Afuraffaa filannoo karaa filannootiin yaadii nafxanyaa yaadii dullachii mo'achuu hin danda'u. Hin dhufan aangootti. Kanaaf wanni isaan danda'an lolaa oofuu danda'an. Propaganda war. Maqaa balleessuu smear campaign. Sadarkaa biyyatti sadarkaa addunyaatti maqaa balleessuu. Taranyummaa jira, zaranyummaa jira, Oromoon nafsi gadaa'e, Oromoon akkasii, Oromoon maali jedhanii olola oofuu danda'an jechuudha. Olola kanaan deemanii jechuudha. Walgahiin Amaaraa kaborii kan murteessa jechuudha. Nu ammoo maaltu jirraa Oromoon ka jedhu ka Amaaraa irraa haasofne. Nu ammoo maaltu jirraa Oromoon. Amaarii tokkummaatti dhufne jedhanii paartileen falmitoota Amaaraa cuftuu ibsi baasanii Yohaannis Boyyaalootiif muudamni kenname warra biraatiif yaamichi gaggeeffame faannoo gadhiisna zammanee kaasee manidhaatii bayaa faannoo deebisnee gurmeessine miidiyaa Amaaraa maayibiree qiddisaanii fi akkasumallee abbootiin qabeenya Amaaraa gamtaan tokko taanee dhaabbanne aangootti dhufne taranyootaaf zaranyoota ariinaa jechaa jira warri. Biyyi keessaaf biyya alaa gamtaan hojjennee karaa dippiloomaasii karaa mootummaa maqaa balleessuutii fi olola miidiyaa finiinsine duratti deemna jechaa jiran. Oromoon ammoo maaltu jira? Oromoon maaltu jira? Qabdanii. Oromoon takka gamtaa hin qabu. Biltsiginnaa keessatti warri carroomii aangootti dhufe wal nyaachaa jiran. Inumaayyuu ni araaramanii woboollee wajjin nagaa buusanii marroo fi mararaallee waliin dubbatanii Jawaar Mohammad facufa waliin haasawanii jechaa odoo yaadaa jirru. Biltsiginnum keessattuu mariin hin jirtu. Warri mataa kadee qaqqabatee dhodhookate cuftu hangaasalleen anilleen gabbayee dubbadha. Taayyelleen hangabbayee dubbadha. Icciitii walii baasuuf walirratti duuluuf qophaa'aa jiran. Warrummaan biltsiginnaa keessa jira yeroo ammaan tana sodaattuu jira. Yeroo ammaan tana diinii Oromoo malachaa jira. Rakkoottuu jira. Oromoo walitti dhufaa jennee nu dubbachaa ka jirru. Mani Opiidiyoo mani biltsiginnaa inni nu nagaa hin qabu. Mani biltsiginnaa inni nu tokkummaa hin qabu. Mani biltsiginnaa wal dhageettii hin qabu. Taayyeen faati haqi isaan qabatan hin beeku. Fedhii aangoo haa taatu aangoon macheessitu wanni biraa itti jiraatti hin beeknu. Gabbaanee akkas goonaa gabbaanee waan sun goonaa gabbaanee akkas taanaa jechaa yeroo ammaan tana dhaadachaa jiran taayyeen faati. Opiidiyoo keessatti ammoo garee Adaanech Abeebee, garee Shimallis Abdiisaa, garee Abaluu, garee maali hardhallee garee jedhanii waan adda addaa bu'aa fi gandummaa fi gosaan wal dhabaa jiran. Kunin hafuu qabaa. Borii gosaa fi gandaan walitti deebitanii gaafa Oromii tokkummaan isinittu ka'u. Beekta jechuun wanta akkattu jira pastoral democracy keessatti dubbisa jechuun I think M.I. Lewis Professor Said Samattari illee waan kan hin barreessa. Waa'ee siyaasa Somaalii waliin ka'e unhappy mass and political Islam waan jedhu Said Samattari artikilii sun barreessa. Maal jedha Somaaliin aadaa Somaalii tokkottu jira aadaa Arabaa Badwiin irra dhufe. Badwiin jechuun uummata Arabaa ka baadiyyaa jechuudha. Badawoo baadiyyaa jechuudha ka Oromoo ka afaan Somaalleen baadiyyaa jechuun baadiyyaan jecha afaan Arabaa Afro Kushitiikidha. Baadiyyaa jechuun Badwiinum kan irra dhufe. Warri Arabaa ka Badwiinii kunini Imaaraatii fa'aa Saawudii fa'aa keessatti warra gurguddaadha. Aslii Arabaati. Gaafa diinii hin jirre tokkummaa gaafa diinii hin jirre wal waraanan wal lolan. Gaafa ammoo diinii itti dhufe waloon tokko ta'anii lolaatan. Somaalileen amal gosu ni qabdiidha. Gaafa diinii nu dhufe diin ofirra dhoowwina tokko taane. Yookaan jechuun gaafa diinii hin jirre gosi kiyyu gosi bira irrattuu kayaa. Gosi biraa ammoo balbal bira irrattuu lola. Balbal irra deemne manaan wal lola. Man irra gabbuune an abbaa kiyyi lola. Abbaa kiyyi waliin ta'e abbeeraa kiyyi lola. Abbeeraan kiyyi maalii kiyyi lola. Waraan hin dhaabbatu maali jedhe. Garuu gaafa nu tokko taanu gaafa diinii alagaan Oromiin ugga dhufe tokko taanaa jedhee
Baduwinii yookaan Araboonni jedhanitu jira. Wanni sun Somaallee keessa Oromollee keessa ta'etti waan hojiirra oolnaaf fakkaata. Oromollee yoo nafxanyaan dhufte yookaan abaluun dhufte alaa jedham tokko taate yeroo baay'ee. Amal sun hedduu argee jira. Arsiillee keessatti, Wallaggaallee keessatti, Shawaallee keessatti abaluun dhufe akkasiin dhufee jedhan tokko taanee kana malee yeroo kaan tokkummaa dantarraa hin qabnu. Gaafa wanni tokko ala dhufte jedhan tokko taan malee gaaf kan walitti deebina. Abaluun gos kana, abaluun gos akkas, abaluun gandi kana, abaluun maalii kana. I think kun jechuun sistemiin siyaasaan biyyi suni akka Oromoo irratti hojjetelleetu jira. Lammaffaa jechuun wanni Oromoo akka malee decentralized ta'ee jira. Waan M.I. Lewis kitaaba Somaalii isa san keessattu pastoral democracy jedhutu jira. Warri democracy baadiyyaa kan keessa wanni cuftu decentralized waan ta'e horsiisa bulaan kunini Oromoon durii horsiisa bulaa ture. Amma qonna barate sirna mootii baratu malee. Wal jalatti buluun barbaadanii namni cuftu demokiraasii waan barbaaduuf yeroo hunda walirra finciluun tokkotu jira jedha barreessa. Waan sun jechuun akka ta'etti Oromoo keessatti mul'atanaaf fakkaata. Wannan jechuun barbaade kana Opiidiyoo keessatti wal nyaatinsattu jira, dorgommiin taanettu jira. Garuu sila yeroo akka rakkoo kanattu akka Baduwiin akka Somaalota sun walitti dhufan. Black Hawk Down gaaf Somaaliin jechuun Ameerikaan seentu tokko taate dhaabbatti. Gaaf Itoophiyaan seentu tokko taate dhaabbatti. Achiin duuba walitti deebitu Somaaleen. Nu Oromoon jechuun sila yeroon ammaan tana oda tokkummaallee qabaachuu hin dandeenye taate wanni hin qabaanne filan hin jirtu. Garuu tokko taanee dhaabbachuu dandeenya yeroo ammaan tana haali naannoo kenna sila akkas nu godhuu qabaatu. Tokkummaan dhaabbachaa hin jiru. Wal bira dhaabbachaa hin jiru. Wal gargaaraa hin jiru. Kun guddoo nama gaddisiisa. Waan kan Oromoon beekee waan kan Oromoon faala dhahuu qaba. Oromoon beekee waan kan irratti hojjechuu qaba. Oromoon beekee waan kan irratti hojjechuu qaba. An taayyeen faatii gabbaanee iccite akkasii baasna hangaasan na eega intaresti waan tokko irra hin qabanin. Yeroon ammaan tana yeroo ati iccitii baastu miti taayyee yookaan hangaasa. Yeroo ati shimallis dhaka darbitu miti. Wala hangaasa, Abiy Ahmedii, Taayyee, Shimallis Abdiisaa, Jawaar Mohammad, Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Jaalmarroo, Lammaa Magarsaa, cufa isaanii amaarii akka tokkotti ilaala. Anallee dabalate. Wanni amaarii lolaa fi jiru angoo fi lolaa jira. Bakka keetillee, bakka Taayyellee, bakka hangaasallee, bakka Abiyyillee bakka hunda barbaadan. Abiyyi dhiibee na qabata. Iccitii waan baaseef na jalata. Dr. Angaasa jedhanii yoo barreessan jechuun Dr. Angaasa jalata ololaaf barbaadan malee. Taayyee beek. Doonii kan Oromoon cuftii keessa jirti. Yoo didimtu waliin didimti namni tokko irraaf hin jiru. Doonii akka Taayitaanikii ta'uu deemu. I don't know Taayitaanikii haftoomatu iyyuu hin qabdan. Waliin keessa jirtanii waliin lixuu deeman. Man keessa walitti fida rakkoo qabdan keessoo keessa mari'adhaa waliin haasawa malee. Na eega hagobsin obsine amma kun dhoosu deemna. Wanni ati dhoosti hin jirtu. Ufum dhoostaa malee. Oromoo miitaa malee watak. Kanaan dura Kamaal Galchuu wanni dubbataa garraan tana meeshaa olola ta'ee amaaritti fayyadamaa jiran. Kamaal Galchuu akkas jedhe, Kamaal Galchuu akkas jedhe. Garuu Kamaal Galchuu inni nu maali? Gadaa Araaj maqaan isaa. Kamaal Galchuu waan hin taane amma kun kabu'aa fedhee afaan qabatee cuqqaalame gaafa sanii haga lafa horii sun duriin buusin gabbaayii waan hin taane odeessaa ture. Oduun inni odeesse sani ka dubbii gargari baase Amaareenyaan dhufee warri sun ifaase hagarraan tana Itiyoo 360 guyyaa guyyaan viidiyoo taphachiiste. Kamaal Galchuu Oromoo buusee jira. Batakki hin buusne haasan isaa. Garuu meebii akkas waan dubbatee fi icciti bira beekadhanii isaaf waa buusee jira. Duraanuu juulla waliin ta'anii kadhatanii lafa kennanii fi callisee ammaan duub siyaasa keessa baydanii namni sabdate cufa paartii dhaabe cufa diiga deeme Kamaal. Agammaan tana warra gariitiin ni gootarsiiti. Yookaan goota baluuti, goota akkasiiti jedhamee yaadama. Kamaal watak faayidaa hin buusne. Wanni hangaasan dubbate hedduun faayidaa watakkaa hin buusne warra san birattu. Ebi nu biratti waan garii aduu afaan Oromoon dubbatame hin hiikatanii yeroo ololaaf itti gargaaraman malee hangaasan jalatan. An kanaaf onnaan jedhu mariin baay'ee barbaachisaa, wal dhaga'uun baay'ee barbaachisaa, waliin deemuun baay'ee barbaachisaa. Yeroo kanattu yoo warri Yohaannis Booyyaaloo wajjin mari'ate muudama Yohaannis Booyyaalootii kennan silaan akka iyyatti Abiy Ahmedii Oromoo kallattii kamiin geggeessina jedhee Shimallis Abdiisaa fa'aatii marroo fi marara wajjin taa'ee mari'achuu qaban. Araarii marroo waliin jedhamelleen eessan akka inni bahe hin beeknu hagammaan tana oma dhagaan jiru. Marrooleen callisee ibsa baasaan jedhe oda tarbii rooman dhageen. Gaaf tokko dubbadheeni warri OLF communication line establish godhaa jirra.
sarara quunnamtii uumaa jirra jedhanii sanii alatti gara isaan deeman hin beeku. Araarii warra garam dhaqee jira gara hin dhaqaa jiru namni beeku tokko illee hin jiru. Marroo raasaa jiruu miti marroo bosona jiruu miti mararaa finfinnee jirullee waliin dubbachaa hin jiran mararaa finfinnee jiru. Mararaa finfinnee jiru ittiin dubbachaa hin jiran mararaa finfinnee jiru ittiin dubbadda mararaa finfinnee jira ittiin haasawa mararaa finfinnee jira. Mararaa finfinnee jira ittiin haasawaa rakkoo jirtu kan fura please walaasawa waan egeree Oromoo irrattu. Ana jechuun namni garii aduu silana taate aroonno fedhii qabaatutti hin beeku yoo jiraate lubbuun hin jira garuu akka siyaasa waan jiru hin sa'u lamma magarsa nam jedhamu tokkollee namni gari waliin haasawachaa jiran an garuu lamma magarsa akka nama jira siyaasa tokkotti hin beeku akki garuu nama tokkotti as symbolic maybe waliin haasawaan faayidaa qabaachuu ni mala. Jawaar facufa wajjin haasa'u qaba mootummaan kun warra kan cufa waliin haasa'e yoo Jawaar wajjin haasa'ee mootummaan Jawaariif waliin walitti dhufe yaadan aangoo qotachuu miti orgee dabadha aangoo mararaa fa'aa marroo fa'aa waliin walaasa'e warri kun dhadhaa ibiddi buuta hin jiraatan kijib isaaniitti. Kaan ammoo sabaaf sablammii wajjin mootummaan kun gamtaa uumuu qaba. Gamtaa uumuu qaba. Walitti bu'iinsi am Sidaamaa fi Oromoo jidduu jiru guddoo nama gaddisiisa. Guddoo nama gaddisiisa. Naannoo kalee hundeessine kalee gargaarree dhaabni waliin rakkoo furachuu dadhabne obboleeyyan Kuush Oromoo fi Sidaaman wal fixaa jirtu guddoo nama gaddisiisa. Guddoo gaafin fedhataatu. Lafti Sidaamaa lafa Oromooti lafti Oromoo lafa Sidaamaati. Waliin jiraachuu danda'an rakkoo bulchiinsaa furatanii Sidaamaa keessatti uummata suniif afaanii Oromoo barnoota ta'ee kenname. Oromiyaa keessatti laf daangattu yoo jiraate Sidaamaan afaan Oromootiin barate. Bulchiinsa aanaa yookaan ganda naannoo suni godinaa keessatti akka hirmaatu godhame. Naannoo Sidaamaa keessallee Oromoon akka hirmaatu godhame rakkoon furachuu dandeetti. Oromoon Sidaamaa keessa jirtu afaan Oromootiin akka baratan afaan Oromoo afaan federaalii afaan Oromoo afaan hojii naannolee goonaa jedhamee dubbatamaa ture. Kanaan dura afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Sidaamaa goonaa jedhamee jira. Eessa akka inni dhaqqabe hin beeku. Rakkoo san furachuu qabde sabaaf sablammiin. Rakkoo daangaa ka Somaalii waliin jiru ka Maalii waliin jiru illee furachuu qabna garuu ammaan tanaa miti. An ammaan tanattu magaalaa Dirdaawaa deebisa magaalaa Mooyalee deebisa maali daangaa akkas deebisan kun Oromoo fi sabaaf sablammii walitti buusin bulaa kun rakkoo am jarjarsuu guddaa fiduu miti. Muddamsisa miti rakkoo muddamsa birattu jira. An kanaaf dhimmi daangaa ka Oromoo jidduu jirullee ammaan tana lafti Oromoo jidduu jiru bulchiinsa kun cufti mata dura guddaa ta'uu hin qabu silaammatti murtaa'uu hin qabu. Murtaa'uu hin qabu. Amma nageelleen ka Gujii nageelleen ka Boorana falmii kana miti. Ani lafti Sidaamaa ka Oromooti ka Oromoo ka Sidaama jedhee amana. Am dura yoo dubbadhu dhageettanii jirtanii. Waldhaba Oromoo fi Sidaamaa waliin jidduu dhalatu waliin wal qabatee yoo dubbadhu. Har'i jechuun laf hin taane godhanii waan hin taane murtee akka hin taane ta'u murteessanii daangaa irratti lafirratti Oromoo fi Arsii wal dhabde Oromoo fi Maalii wal dhaba Oromoo fi Booranaa fi Gujii wal dhaba Gujii fi Maalii wal dhaba. Wanni akkasii kun ammatti hin barbaachisu lafti Oromoo hunda wannidha. Mootummaan kun nagaa of dhowwuu hin qabu mootummaan kun of gooluu hin qabu. Uummanni keenya illee jechuun rakkoo hin jirtu gurguddoodha. Odoo xiqqoo tasgabbaahee uummanni keenya wal mari'ate akka malee gaarii naaf fakkaata. Amma gara Gujii kanaan hiriirii mormii jedhamu kulleen nagaa kennee nagaan geggeeffamu mootummaaleen haala hayyamee warrillee jechuun karaa humna dandeef nagaan geggeessan gara biraatiin abbootiin gadaa Gujiitii fi Booranaa wal mari'atte gaarii. Abbootiin gadaa Arsiitii fi Booranaa wal mari'atanii gaarii. Maal jennaan uummata walitti fiduu qaban rakkoon Booranii murteessine Gujiin murteessine mootummaatti murteesse. Abbootiin gadaallee waan ta'an jechuun ibsinta ta'an kennuun hin barbaachisu. Waan ta'an dubbatanii sooshaal miidiyaa gubbaan namni waan gaggarii barreessu hin taatu. Dansaa miti. Warri mootummaa keessa jirtan ka Booranaalleen ka Arsiilleen ka Gujiillee waan hin taane hin barreessina. Mootummaa Oromiyaa keessa namni jiru Oromoo hunda bakka bu'ee hojjeta. Booraan qof bakka hin bu'u yookaan Gujii qof bakka hin bu'u yookaan Arsii qof bakka hin bu'u. Namni mootummaa gorsa pirezidaantii ta'ee hojjeta. Pirezidaantii Oromiyaa maali ta'e nama araara ta'uu qaba. Niwutiraali ta'uu qaba malee aktivistii Booraan taate waan Gujii aarsa. Ka Gujii ammoo beeka namni jedhamtu akka Gujii ta'e waan Booraan aarsa dubbachuu hin qabu. Hin qaba jechuun ammaan tanatti Oromoo waan cufa caala ka barbaadu stability tasgabbii nageenya.
walitti dhufanii wal haasa'u gaappii jiru dhiphisu san aangoorra nu kaasuu fi jedhee Shimallis Abdiisaa dhiyoo waan dubbatu dhageettanii jirtan abbootii qabeenya walitti qabee aanlee miidiyaa kan gubbaatti dhiyeessee jira. Aangoo nu harka fuudhuuf nu gargaara. Abbootiin qabeenyaa qabeenya qabdis hin gargaaruu dandeetti. Garuu rakkoo siyaasati maraaraan nu gargaaraan jettuni marroon nu gargaaraan jettuni. Abbootiin qabeenyalleen akkas yes karaa kaapitaalitiin karaa investimentiitiin karaa misoomatiin isin gargaaruu dandeenya. Ammoo karaan siyaasaa rakkoo siyaasati isin wal gargaara malee nu gargaaruu hin dandeenyu. Leverage qabdan nu wanni dandeenyu investimentii godhuudhaan guddina gabbina badhaadhina fiduudhaan wanni nu godhuu dandeenya hojii uumuudhaan carraa hojii uumuun wanni nu godhuu dandeenya qonna hammayyeessuu investimentii karaa qonnaa seene gabbisa horii irratti hojjechuu dandeenya gaaf rakkoo gargaarsa dhiyeessuudhaan export import irratti hojjechuu dandeenya gamtaa uumne waan garuu hundeen rakkoo kana rakkoo siyaasatti nu caalballoodha. Rakkoo namni isin bira deemte isiniif uummata wajjin nagaa buusa falmitoota wajjin araarama jedhanii akkasitti dhiyeessuu qaban. Kan irraa bal'inaan yeroo bira deemee dubbadha. Kaardhaa waan nu hordoftanii fi nu dhageettaniif hedduu isin galateeffadha. Wanni an jechuu barbaadu sagantaa keenya kana qoqqooda faffacaasaa waliin gaya nu bira dhaabbadha isin jechuu barbaada. Kaan jechuun nama nu hordofaa jiruu fi nu daawwachaa jiruuf ispoonsarooti hardhaa jechuun isinitti himee jira. Kan jalqaba gulantaan tokkoffaan ispoonsariin kenna International Oromo Healthcare Professional Association tallaalii covidii ammallee waan hin bannee fi barbaachisaa fudhadhaa jira. Warri hin fudhatinii fi warri fudhatan ammoo buusterii badhaasa adda addaa argadha. Timuun Amazoonii haarawa biyya Chaayinaa jira. Ameerikaa keessatti yeroo ammaan kana appsii daawunlood ta'uudhaan gulantaa tokkoffaa tiktaakii feesbuukii caalee kan jiru appsii akka malee beekamaa appsii akka malee appilikeeshinii akka malee guddaati. Haaraa waan ta'eef nama Ameerikaa keessattuu waan kan daawunlood godhu badhaasa miiliyoonii 10 qopheessee jira. Meeshaalee adda addaa akka namni bilisaan fudhatu. Kanaaf meeshaalee miiliyoonii 10 keessa waan isinillee carraa keessanii yaala fudhadha argadha isinin jenna. Akka malee rakkisa Amazoonii wal biratti eegi ilaalamu gabaan isaa suni jechuu barbaada. Timuun haala gosa kanatti waan akkanatti jira jechuudha. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa keenya qoqqooduun faffacaasu waan nu gargaartaniif illee galata guddaa qabdanii kaardhaan tana hagasuma guyyaa dansaa halkan dansaa fulaa jirtan cufatti isinii herrege nagatti.